السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاسين الكاميرا. Umar Baraya Baju. Dekatan jadi ayo mati udah tadi. Abba kan wajini Olimpiaku. Ne akka magala kanatti aangoo wayisii kennitu dhugaaftu. Eh, Aangoo jijjiiram di. ammas je. Tunggu. Ammoo ulamaan tarrii 17 qofaa ta'edhaarani guyyaa sanatti maal qopheessartan. Wantoota nu dargaggoorraa eegaman hundayyuu ammas qopheessu. Qopheessinis qabna waan ta'eedhaaf itti adeemnee wanta jiru raawwannee ulamaa keenya harka lamaan bira teenye. Ijoollee magaalaa Somboo keessaa deemtee diyaaspooraa taate. Yaadaanis birriidhaanis waan hundaan kan bira dhaabbataa jirtu yoomi nafe moosii jettu namni hundi si beeka ta'uu na oolu. Deemee wanti sun maal akka ta'e ittiin ilaa. Jaallattoota magaalaa Somboo magaalaa Simbooti malee Somboo miti. Qayyarameera. Hundi ulamaa keenya qubachiisuuf waan ta'eef bakka jirtanutti abbaan illee hin qabne du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa. Qubachiisuuf jechuun keenya tureera. Amma immoo dhugaa miti dhufeera. Dhugaadha. Haqisuma dhaayyuu dhaqee daawwadheera mana banee. Guyyaa 30 qofa ta'ee jedhan. Guyyaa 29. 29? Sa'aatiin 6 dabarfateera. Jarri Abdulhakimiin hin beekne isarraa dhagaa. Kanaaf bakka jirtan hundatti bira dhaabbadhaa. Ulamaan keenya beekaan kan keenya ijoollee daa'ima keenya ani ijoollee lamman qabu barsiifachuudhaaf beekumsa akka jedhan beekumsa qabu ijoolleen kun beekumsa argachuudhaaf ulamaan nu jiraachuu qaba kan jedhu murteeffadheera akka kootti mataa kootti murteeffadheera waan hin ta'uu qabu. Ati hoo Mahammad Abbaa Diggaa. Kasi Mahammad Diggaatti beekna garuu jechuun kabajaati akkasuma. Ati hoo ulamaan kuusifachuun kun sitti dasedheera. Baay'ee gammadeera. Bifa maaliitiin eegaadha? Bakka fa'aa ta'een gurma isaanii amma sila ijoolleen deemanii akka jarree matooraan sakkarraa akka isaan gara kanatti gad dhufaa turan dhageenya turre amma baay'eetti gammanneerra. Hundumtinuyyuu isaanuma cinaa dhaabbatee ijoolluma isaanii barsiifachuudhaaf. Isin barattamu? Akka tokko fattana. Ni jenna. Sichi. Kana ishee kataatee gochuu dandeessaa koo? Of qabuu dandeenya. Ma amma tuwwee carraa wayii si biyya alaa dhaqeetii makiinaa bitan jettu. Foqiin jaalan jettu. Maal gaaddisa tokko laalanii nama karaa isatti dhibban dhibaa? Namanni. Innuu rabbiin namaa kenna. Akkana inshaallah mee carraa xumuraa maal jettan? Jaalleewwan magaalaa Somboo taatan jiraattonni ganda keenya Atroo Gafareef Somboo daruu taatan akka haamilee ho'aadhaan tunuu yeellaasin nu bira dhaabbatan Hin geessetti. Hin geessetti guyyaa 29 ta'e amma guyyaa keessaa sa'aatii 7 jechuun Nama sa'aatii lallataa. guyyaa 29tti galeera jechuudha. Akkasii Umar hoogganaa magaalaa kanaati gagara qeerrootiinis isaanii waliin waan haasofne yeroo duraa dabarsinee irraa kanas waan haadhaa fudhannee dhufne isin jennaa gama isaaniitti karaa maaliitu